Ashama harkafune kam jirtu obboleewwan keenya nagaa keessanii baga nagaa taatanii guyyaa hadhaa akkuma waadaa isinii galee maatii abbaaf haadha baay'isee bojaa waliin jirra. Obboleetti keenya kan Saudi Arabiyaatti takka duuteetti takka jirti jedhamee burjaajaa jiru sana dhimma siitiif yeroodhaa gara Itoophiyaatti imalee haadhaaf abbaasii argadheen jira. Waan jiru walumaan beekna waan ta'eef hedduu haasa'uun hin barbaachisu. Obboleewwan keenya viidiyoo kana argaa jirtan kan haadha qabdan kan abbaa qabdan hundi keessaniyyuu duit repost share walii gochuun dagatina. Mee haatiniif abbaan immoo maal jedhu ka jedhu dubbifnee walitti deebina. Mee abbaayee sii dubbadha. Eshi duraan dursee ummanni Oromoo micayyoo kiyya kana qixxee gadduu keessanitti baay'een afaan gadduu keessanitti naa galatoomaa hin jedha. Wanni ani jechuu barbaade ani shaanxaa bitee fi boorsaa bitee fi akkuma anormaatti dhaqxee achi geessee deebiteetu naa galchise malee namni illee keessummaa ganda namaa dhaqee hin bulee gala malee firii achiin hin oofu. Kan du'anirra kan nakaa baatan reeffan arganne naa dhufti jedhee hin eegne waan an godhu nan dhabee ummanni Oromoo kan Oromoo taate inni abbaa inni haadhaa inni obboleessaa inni obboleetti kan akka ganda kiyya fide kana ganda keessan hin fidin waaqni immoo akka isin himimmaan gannaqxanii sirriitti micayyoo kiyyaa naa boochanitti naa eebbifama hammas naa eebbifama. Lammaffaaf immoo hammas yoon argadde jiraashii yoon immoo argadde jiraashii yoon dhabe immoo du'aashii naa barbaada akka jirtanitti naa fufaa hin jedhaan. Abshira jajjabaadhaa. Akkasumas wanni nani jedhu mucaan koo akkuma namaattan ergadhee bara 2015 deemu ji'a 10ffaa guyyaa 15 na biraa ergadhee tanan baay'ee dadhabaadhaani nama dadhabduudha. Daan maatii dhukkubsattoota lama mana koo keessa jira ofitti jijjiirattee manaa baate obboloota koo duuti ishii immoo ji'a 2017 gaafa guyyaa 5 na dhaqqabee nan boo'ee nan gaddee baay'een itti dhiphadhee amma guyyaa 17 amma guyyaa 7tti isarraan booda gaafa isin miidiyaa kanan barbaaddanii baay'ee naa gadditanii obboloonni ishii cinaa dhaabattanii bukkee gortaa marrimaan kun ni raafamullee na jabaate kanarratti naa galatooma. Ammallee immoo micayyoon kun barbaadamtee karaa keessan furmaanni naa ta'a jedhee na bidadhee jira. Boo'uu nan dhiisee gadduu nan dhiisee habdii isinirra godhadhee ammallee jabaattanii akka waan tokko furmaata naa goota nan barbaada. Ammallee akka deddeebitanii naa barbaadda nan barbaada. Baay'ee micayyoon koo daa'ima umurii ishii waggaa 20ti. Eenna dhiphina mana kooti fuunee toonus birrii arganna jenne ishiinis ofan jijjiirattee isinis nan jijjiirattee manaa baate nan dhabee namni ergatee namaa galti nama jijjiirti fira jijjiirti ankoo immoo hin dhabamtee du'aashiin nan dhabe jiraashiin nan dhabe. Kanaafiyyuu ammallee akkatti naa jajjabeettan isinan galateeffadha. Ammallee akka naa argitan isinan galateeffadha. Maaloo uummanni Oromoo naa jabaadha. Ijoolleen Itoophiyaa naa jabaadha. Ammallee abdii koo isinirra godhadheen jira waaqaa gaditti karaa keessanii nan kun jabaatee marrimaan koollee gaafanii viidiyaa kanarratti argu garaan koo na jabaatee inni raafamee dhaabadhee boo'uu dadhabullee dhaabadheen boo'ee deemeen kun karaarrallee deemee lafa kana ga'ee ammallee naa jabaadha uummanni Oromoo ammallee naa bukkee goraa ammallee akkasin naa barbaadda nan barbaada ammallee akka harka na qabda nan barbaada reeffi ishiis soonaa galee waa tokko. On argadhee jiraashis naa gale waa tokko kanaafiyyuu naa jabaadha na gargaaraan jedhe. Egaa obboleewwan keenya viidiyoo kana argaa jirtanu dhaamsa jajjabaadha dhaamsi jala dhaammatanii maatii dhalchee guddisee
akkuma keessanii akkuma keenya akkuma nama tokko biyya alaatti nama ergatee eeggataa turedha. Garuu kan jara kana ammoo baay'ee nama gaddisiisa. Kana obboleettii keenya jirti jedhamee fayyaan hin mul'anne, duutetti jedhamee reeffi hin mul'anne. Kanaaf xiqqoosii maatiin burjaajaanii jiru. Duuti saalaa miti, nagaan galuun saalaa miti, du'anii galuun saalaa miti. Xiqqoosii waan nama rakkisu sinuu ni beektu. Viidiyoo kana laayik duwit sheer gochuudhaan haadhaaf abbaa keenya kana jajjabeessinee maatii guutuudhaaf jajjabina hawwinaa. Hundi keenya iyyuu akkuma kaleessaa akkuma leengaddaa maatii kanaa waliin dhaabannee erga miidiyaa irratti isin gadi baatanii irraa dubbattanii boossanii cinqamtanii cinqi keessan miidiyaa irratti isin argineeyyi jabaannee jedhanii ammas maatii jaraallee maatiin kaanillee cinqamaa jira waan ta'eef maatiin ijoollee biyya alaatii qabu waan kana dhaga'ee rifatee jira waan ta'eef waliin taanee obboleettii keenya kana yoo jiraatti jiraasi yoo duute reefasii gara biyyaatti galchinuuf isiniin jedhaa. Laayiviidhaan nu eegaan dhufna. Galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo gaarii. Haati fi abbaa mucayyoo Mubeen Itoophiyaa galee bira dhaqee gaafatee jira. Dhaamsa isaan dhaammatanis dhageessanii jirtan. Mubee duraan dursee obboleessa keenya Mubee hedduu galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaada. Hedduu galatoomii miskiina abbaa miskiinaa akkuma siin jedhan abbaa miskiinaa taate. Waadaa jettis kama guuttudha. Waaqayyo umurii keessii faa dheeressu. Hedduu galatoomii siin jechuu barbaada. Ittaan Sudaan obboloota koo Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan itti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha. Egaa hordoftoota koo akkuma dhageessanii jirtanii abbaan fi haati isaaniis dhaamsa dhaammatanii jiru. Yoo jiraatte jiraan isheen waan galu yoo kan duutes ta'e immoo duuti isheen reeffi isheen haa galu jechaa jiran. Hedduu takka maatii isaatis burjaaja'anii jiru. Haati fi abbaan ishee jechuudha. Kama akkuma argaa jirtan Mubee bira dhaqee Mubeetu dubbisiisee haadha fi abbaa ishee jajjabeesse jechuudha. Hedduu galatoomii Mubee dhugaa abbaa miskiinaa jechuudha. Waaqayyo horumii keessii faa dheeressu bara keessii faa tajaajilsiisu dhugaa rabbii hedduu takka isa dinqisiifadha Mubee jechuudha. Waan baay'ee hojjete keessattuu nuti shamarran biyya ormaa kana hedduu nu hojjete galatoomisiin jechuu barbaada. Sumaan obboleessa keenya Ittaan Sudaan dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa isaanii jedhanii nutuu hin jabaanne warra miidiyaa kana laallee tuyyuu bakka namni edaa akkanatti waliin birmata akkatti jedhanii isaaniyyuu baay'ee jajjabaannee jirra. Yoo jiraatte akka jiraashii nu galchitanii yoo duute immoo akka du'aashii nu galchitanii uummata Oromoo jechaa jiru isinitti bu'aa jiru. Adaraa keessan obboloota koo viidiyoo isaa kana hundi keessanuu aga dandeessanitti viidiyoo isaa kana hundi keessaniyyuu immoo sheerii gochuudhaan namoota hunda biraan gaame akka obboleettii keenya kana barbaadanii jiraan isheetis ta'u du'aan isheetis ta'u wanti jiru akka galuuf gara biyyaa jechuudha. Akkatti baanu beekna malee akkatti galu hin beeknu. Hunduma keenya Waaqayyo nu wajjin yaa ta'u isiniin jedha obboloota koo hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyo waan akkanaatti isinirraa haa qabu. Nagaan biyya keenyatti nu haa galchuu isiniin jedha obboloota koo. Adaraa keessa viidiyoo kana hundumti keessa sheerii godhaa fi viidiyoo Mubeen gallakkise kana jechuudha. Dhugaa Mubee Waaqayyo umurii keessii faa dheeressu. Waan biraas jedhu obboleessa keenya abbaa miskiinaa akkuma jedhan abbaa miskiinaati. Dhugaa Waaqa mormii dheeraa jiraadhu.